raadiyoo bilisummaati. Raadiyoon bilisummaa torbaanitti guyyaa sadii karaa marsaa intarneetii kan isiniif tamsaafamu kunoo amma jalqaba. Kun raadiyoo bilisummaati. Akka moltan oduu saati kanaaf qabnu sinnageessisaa annaa basaa waaqjiraati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa kan Godina Gujii Lixaa keessa socho'uu torbee kana keessa walitti taasise tarkaanfii jajjabaa humna waraana Itoophiyaa irratti fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaa keessa socho'u kun akka ibsetti torbee kana keessa walitti taasisuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan humna waraana Itoophiyaa leeleera. Tarkaanfiin kunis kan fudhatame ofirraa ittisuuf akka ta'e ajajni godinichaa beeksiseera. Akka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaa beeksisetti waraanni mootummaa Itoophiyaa yeroo adda addaa uummata nagaa miidhuu irratti bobba'ee jira. Waraanni impara Itoophiyaa ka Dr. Abiyyiin hoogganamu uummata ajjeesaa ture, mana gubaa ture. Adoo ajjeesin ammoo mana galchee duubaan ibidda itti qabee gubee ajjeesaa ture. Dubartii namaa guddeedaa ture. Suuqii namaa cabsee qabeenya saamaa ture. Nama karaa deemu konkolaachistoota karaa irraa dhaabee abaa'ooyyuu nyaachisuu jirtan abaa'oo nyaachisuu deemtan jedhanii waraana bilisummaa Oromootii birrii sana geessan jedhanii irraa guurataa ture. Kun waan ifatti uummati qulqulluun beeku. Ka uummati Oromoo guutuun quba qabu. Haala kana qolachuufis waraanni bilisummaa Oromoo godinicha keessa socho'u tarkaanfii ofirraa ittisa fudhachuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo waraanni mootummaa garboonfataa Dr. Abiyyi uummata keenya dirqamsiisaa jirutti tarkaanfii barbaachisaa irra fudhachuu jira. Yoonni mana gubu tarkaanfii barbaachisaa irraa rukutuun uummata ammoo garafiitti fudhatee akka isaan jalaa baksee lubbuu isaanii baraaruun guyyaa guyyatti adoon rafin adoon boqatin halkanii guyyaa sa'aatii 24 socho'uudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhatee uummatarraa ittisa cimaa taasisaa haqa ammaa haqa har'aatti jiraachuu. Adoo waraanni bilisummaa Oromoo asin jireteete ummati Oromooyyuu akka waan lubbuun lafarra hin jirreeti. Lubbuunu akka waan lafarra hin jirreeti. Ammallee boruun ammoo dura dhaabbatee yosaan mana guban yosaan nama ajjeesan irraa ajjeesaa irraa kukuffisaa irraa ittisa godhuu jira jechuudha. Tarkaanfii kanaanis yeroo adda addaatti humna waraanaa weerartuu ittiin jedhe kan waraana Itoophiyaa hedduu aleeluun meeshaa adda addaarraa booji'uu beeksiseera. Gama kaaniin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaa kun akka ibsetti yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa karaa adda addaa shira hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Shirri kun keessaas tokko uummata irratti miidhaa garaagaraa geessisuudhaan akka waan woboon miidhaa kana geessiseetti dhiyeessaa jira. Dabballoonni OPDO yookaan ODPAS yeroo ammaa kana humnoota maallaqaan bitaman bakka adda addaatti baasuudhaan akka isaan hiriira ba'an gochuudhaaf yaaliin godhee jiru fashaluusaa ajajaan kun beeksiseera. Dhaggeeffattoota keenya ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaa kan ta'e Jaal Rabbirraa Bilisummaa waliin gaaffiif deebiin godhe qophii keenya dargaggootaa keessatti isiniif dhiyeessa. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaa keessa socho'uu humna isaa jabeeffatee waraana Itoophiyaa leeluusaatti fufuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa Oromiyaa keessa socho'us tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Tarkaanfiin kun Shawaa Kaabaa keessatti akka fudhatame beekameera. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa keessa socho'us tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhachuutti akka jiruu fi waraanni mootummaa Itoophiyaa baqachuutti akka jiru beeksiseera. Waraanni mootummaa Itoophiyaa yeroo woboo barbaadee dhabe yookaan ittiin aleelame immoo akka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa ibsetti haaloo baannaadhaaf uummata nagaa miidhaa jira. Haa ta'uti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo akka hubachiisetti yeroo kamiyyuu miidhaan kamiyyuu qabsoorraa duuba isaaniin deebisu. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti hidhaa ammeessee akka jiru beekameera. Walloo keessaa uummati nagaan walitti qabamee hidhamuutti akka jiru hubatameera. Kana malees walloo keessaa namoonni hedduun qabamanii gara dabarfamuu kan ibse maddi keenya. Isaan kun qondaaltota mootummaa sanaa dabalatee akka ta'e beekameera. Namoonni hidhaman kun hedduun isaanii sabboontotaa fi kanneen quuqamnitti dhaga'ame ta'uun beekamaadha. Yeroo adda addaattis mootummaan Itoophiyaa sabboontota Oromoo hidhuusaa waggoota hedduudhaaf itti fufee jiraachuun kan beekamu.
hidhaan kunis Oromiyaa Lixaa, Oromiyaa Kibbaa, Oromiyaa Giddugalaa fi bakka adda addaatti jabaatee itti fufuun hubatameera. Oduu amma galgala kana nu gaayeenis magaalaa Amboo keessaa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo qabamuun beekameera. Amma ammaatti eessatti qabame akka hidhamee beekamuu baatus ganama har'aa humnoonni OPDO fi humnoonni tikaa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Ambootti argamu keessaa hidhanii akka qabanii deeman beekameera. Qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo keessatti argamus battalumatti ibsa baaseen gochaa kana mootummaan Itoophiyaa kan hin dhaabu yoo ta'e tarkaanfii ofirraa ittisuu fi fincilaa mirga ofii kabachiifachuu akka itti fufan beeksisaniiru. Guyyaa kaleessaas qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gochaan fi aleellaan hamaa uummata Oromoo irratti adeemaa akka jiru hubachiiseera. Kan ofirraa kaasuufis qeerroon bilisummaa bakka adda addaatti jiran fincila isaanii finiinsuun filmaata isa tokko ta'uu hubachiiseera. Gama kaaniinis fincilli garaagaraa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa akka jiru oduun nu ga'e hubachiisaa jira. Dargaggoonni bakka adda addaatti humna waraana Itoophiyaati yookaan immoo waraana Minilik kan ittiin jedhan waraana Abiyyiin bakka adda addaatti danqanii sochii dhorkuutti akka jiran beekameera. Oduu isaatii kanaaf qabnu kanumaan xumuramaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Gadole hoyo obioma adari durre hoyo obioma duruma ifi betube hoyo obioma bada durre wari dagante tube hoyo obioma bada durre cinachi ana cabebe oyo obloma bada durre cina midate da bebe oyo obloma bada durre tamatanga dijigebe oyo obloma bada durre makanke ana dibebe oyo obloma bada durre marroha mani buyobe oyo obloma bada durre marronte sani kunobe oyo obloma oyo obloma Ashampa kaimole Ashampa kaimole Yeah.
gurra faana waala si fudheen gala marraa eeddanii bareedduu Gujii marroon teessanii gadoolee bal'oo gadoolee bal'oo gadoolee bal'oo. kun waltajjii dargaggootaa. Waltajjii kanarratti qophiileen dhimma dargaggootaa irratti xiyyeeffatan adda addaa ni dhiyaatu. Kaayyoon qophichaas hubannaa fi hirmaannaa dargaggootaa guddisuudha. Waltajjii dargaggootaa. Akkuma beekamu rakkoon biyya tokkoof nageenyaa yoo dhabame mata dureen duraa yookaan adda durummaan kan miidhaman dargaggoota. Dargaggoonni keenya qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis wareega guddaa baasaa jiru. Haa ta'utii mootummaan Itoophiyaas dargaggoota keenya irratti xiyyeeffatee miidhaa guddaa geessisaa jira. Yeroo ammaa kana Godina Kibbaa keessumaa Godina Gujii keessatti rakkoon olaanaa akka deemaa jiru oduun nu gahaa jiru ni hubachiisa. Haa ta'utii waraanni bilisummaa Oromoo uummata bira goree haleellaa mootummaa Itoophiyaa irraa ittisuudhaaf tattaaffitti akka jiru oduu keenya keessattis dhageenyeerra. Haaluma kana hubachuudhaafis gara Godina Gujii Lixaatti bilbilee ajaja waraanaa bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaa argadheen jira. Obbeeksisuudhaan jalqaba turtii gaariin siniin jedha. Maqaan Jaal Rabbirraa Bilisummaa jedhama. Hogganaa waraana bilisummaa Oromoo Godina Gujii Lixaati. Ayyee Jaal Rabbirraa, yeroo ammaa kanatti haalli naannoo sana jiru maal fakkaata? Haalli naannoo kana jiru akka Godina Gujii Lixaatti akka malee baay'ee waan nama jibbisiisuu fi waan addunyaa kanarratti akkuma ta'een beekne ta'uu jira jechuudha. Manni namaa hundi gubatee maatiin baqattee waqtiin kun waqtii roobaati. Maatiin waan jala teessu dhabdee bosona keessatti roobaan daraaramuu jirti. Waan nyaattu dhabdee beelaan daraaramuu jirti. Haga ammaa itti fufee jira. Kaleessumallee kuno naannoo aanaa bulee horaa ganda gaadduu jabaasireetti mana namaa gubachuu jira. Haga ammaatti itti fufee jira. Addallee ittuma fufee jira. Maatiin akka malee rakkoo hamaa keessa jiran jechuudha. Namni bayee lafan qotatu bakka qonna isaatti barbaadanii adamsanii loon ittifachuu hin danda'u bakka tika keessatti adamsanii namtuudiin baqatee bosona keessatti baqatee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti baqatee bosona keessa ciisa jechuudha. Namni kamiyyuu qeefirraa buqqa'ee jira. Ka daldala dhabee jira. Ka qotatu qotii dhabee jira. Rakkoo hammalan jedhamnetti akka addaatti godina kanarratti adeemsifamaa jechuudha. Rakkoon kun ammoo keessattuu godina Gujii kanarratti maaliif xiyyeeffate yeroo jennu mootummaan gaafa Oromiyaan cabdee